Dhaggeeffattoota qophii raadiyoo sagantaa sagalee misraachoo yooyyaa bakka jirtanutti araarri nageenyi fi arjummaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos almasih isa isiniif haa baay'atuuti. Guyyaadhaa seenaa dhugaa jiraataa biyya Naayijeeriyaa kan ta'e Amaanu'eel Amoos qabannee isiniif dhiyaanneerra. Amaanu'eel Amoos gooftaa Yesuusitti osoo amanee hin fayyin duratti ergamaa seexanaa ta'e isaan jireenya dukkanaa sukkanneessaa keessa dabarse waan hojjetaa ture. Mala seexanni kiristaanota balleessuuf irratti hojjetu nuuf diidessaa nutti hima. Duubarra garuu akkamitti akka gara gooftaa Yesuus beekisaatti isatti amaniisaatti akka dhufe achiin duuba haala si'oolii fi achi jiru hunda argee achiin duuba immoo gara mootummaa waaqaatti mootummaa samayii kan warra gooftaa Yesuusitti amananii isa hordofaa akka sagalee dubbii qonqoo isaa jiraataniif qophaa'es argee kana hundumaa booda du'aa ka'ee dhugaa arge kana dhugaa ba'e isiniif qabannee dhiyaanneerra. Barumsa guddaa jireenyaaf tajaajila keessaniif ta'u irraa argattan jennee abdii guutuu qabna. Seenaa kana kutaa adda addaatiin isiniif dhiyeessaa jiraachuun keenya ni yaadatama. Kutaan itti aanee jiru akkasitti isiniif dhiyaata. Obsaan haga dhumaatti nu dhaggeeffadhaan affeerraa keenya jaalalaati. Dursinee Waaqa kadhanna. Waaqa bara baraa jireenya nuuf kennitee carraa kana nuuf kennitee ergaati karaa tajaajilaa keetii kanaan nuuf dabarsite akka dhageenyuuf carraa kana waan nuuf kenniteef galanni ulfinneef kabajisiif ta'uuti. Amma kunoo nus ergaa kana yoo dabarsinu nu gargaari. Lubbuun yookaan namni ergaa kana dhage'u kamiyyuu seenaa dhugaa kanarraa barumsa guddaa fudhatee jireenyaaf tajaajila isaatti jijjiiramni fi guddinni eebbi addaa haa ta'uufi. Namni haarinni kan gooftaa Yesuus hin beeknes ergaa kana dhaga'ee gara fayyinnaatti akka dhufuuf Waaqa hafuura keetti qulqullichaan isa gargaare. Karoorri fi hojiin seexanaa kamiyyuu kan diigame haa ta'uti. Kana hundumaa waan gootuuf galatoomi. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin akkas jennee walii galleessi kadhannaa. Ameen. Halkanuma san gooftaan hirriibaa na dammaqse. Anis ka'ee gara badhinnaatti yookaan gara saalooniitti gaafa ba'u qocaan tokko gara kiyya dhuftuun dhagge. Anis humna hafuura qulqulluutiin guutamee akkas jedheetti dubbadhe. Qocaa kana manni jireenya keetii diida bosona keessa yookaan bishaan keessa mana kiyya keessa seenuu mana kiyya keessa sanuu mana balballi foddaan isaa cufame kanatti akkamiin seente asi jiraachuuf mirgan qabdu gaafa an jedhu qocaa san eessa buutee isiillee boolla isiin seentellee deebi'ee hin argine. Gara kutaa ciisichaattis ol deebi'ee rafe. Ammas lammaffaa deebi'ee hirriba keessa osoo jiru sagalee tokko dhaga'ee rifadhee ka'e. Gaafa an ka'ee gara badhinnaatti gad ba'u rumicha yookaan harraaqessa foon waan du'e faa nyaatu arge. Anis akkuma duraan qocaan jedhe san isaanis yoo jedhu innis lafa sanii yoosumaa bade. An kana hundaa keessatti jaalalaaf arjummaa akkasumas eegumsa Waaqaa arge. Humnaaf aangoonaaf kennames hubadhe. Guyyaatti aanutti immoo konkolaataa bareedaa tokko qabadhee gara magaalaa dur keessatti hojjetaa turetti deemuu jalqabe. Osoo deemaa jirru konkolaatichi tasuma karaarraa goree muka guddaa tokko bu'e. Konkolaatichi miidhame garuu nu keessa namni tokkollee hin miidhamne. Konkolaachisaanis akkuma ta'ee konkolaaticha karaatti deebisee adeemsa keenya itti fufne. Garuu immoo konkolaatichi haala nama sodaachisuun mirgaaf bitaatti daaquu tittimuu jalqabe. Waan liinaan natti dhaadataa turte san qaabadhee tasuma lafaa ka'ee dhaabadhee warra konkolaataa keessa jiran sanaaf dhugaa ba'uu waa'ee Kiristoos itti himuu jalqabe. Sana booda rakkinni kun hundinuu sababa kiyyaan akka ta'e itti himeen duuba. Kana booda garuu haga magaalaa itti deemnu san geenyu asitti rakkinni tokkoyyuu maqaa Yesuus gooftaatiin nun qunnamu jedhee gad taa'e. Anis gad ta'een booda humnuma kamiin kana dubbadhe jedhee fi baaseffadhe diniqeeffadhe. Achiin duuba konkolaatichi akka duraa kaan daaquu yookaan tittimuu dhisee nagayaan deemuutti ka'e. Akkuma sagalee Waaqaa Isaayyaas boqonnaa 54 lakkoofsa 15 irratti barreeffametti kunoo namni yoo si balleessisaaf sirratti ka'ellee ana biraa waan hin ta'iniif ati isaan hin balleessita. Si balleessisaaf meeshaan waraanaa yoo qopheeffame iyyuu si miidhuu hin danda'u. Akkuma jedhamu anaaf ta'e. Akkuma kana mootittiin dukkanaa yookaan xarafaa nigistii fi ergamootni ishee na balleessisaaf guddaa mari'atanii baay'ee karoorfatanii garuu immoo eegumsa Waaqaanaaf godheen an argatu hin dandeenye. Hundumti isaanii hin kufane. Karoorri isaaniillee hin fashalaa'e. Warra nu balleessisaaf nutti gaman harki Waaqaa akka lolaa hamaa isaan haxaawee balleessa.
Gooftaan Yesuus akkuma wangeela Luqaas boqonnaa isaa 10:19 irratti barreeffame akkas jedhe. Ani kunoo bofa irra yookaan mar'ataarra torban qabaa yookaan ginxiirra aangoo diinaa hundumaa irras ejjechuu yookaan dhaabachuu akka dandeettanuuf gooftummaa isiniif kenneera. Homtinu yookaan wanni takkaallee isin hin miidhu jedhe. Aangoon addaa, gooftummaan addaa warra Gooftaa Yesuusitti amananiif kennameeraaf. Namni Gooftaa Yesuus qabu hojii seexanaatiif ergamoota isaa hundumaa irratti aangoo qaba. Aangoon kennameeraaf waan ta'eef Waaqni ana fayyisuuf jedhee hojii hojjeteef gargaarsa hundumaaf galataaf kabaja hundumaa isaaf kenna. Ameen. Hojiiwwan ergamoota seexanaatiin raawwataman. Efesoon boqonnaa isaa 11:12 irratti akkuma nuuf barreeffamee jirutti malaa fi soba seexanaa hundaa mormuu akka dandeettanuuf meeshaa waraanaa kan Waaqaa hundumaa uffadhaa. Waraannii fi lolli keenya fooniif dhiiga waliin osoo hin ta'in ergamootaaf tajaajiltoota seexanaa kan ta'an lafaaf gubbaa qilleensa irratti akkasumas gad qilee keessatti warra hojjetu ergamoota hafuura hammeeyyii san waliinii jedha. Waan tokko akka isin beektanu cimsee jabeessee isinitti dubbachuu barbaada. Diiyaabiloos namni hundinuu jiraachuusaa akka shakku seexana wanni jedhamuyyuu hin jiru barumsa ololaa jedhu kallattii hundaan afuufa. Namoonni baay'een arra ilaalcha akkasiitiin qabamanii lubbuun isaanii balaa cimaarra kan jiran baay'eedha. Namoonni baay'een arra ilaalcha akkasiitiin qabamanii sobamanii lubbuun isaanii balaa cimaarra kan jiran baay'eedha. Warra immoo jiraachuu Waaqaatiif jiraachuu seexanaatti amanu immoo akka seexanni Waaqa caalu godhee amansiisuuf hojjeta. Ermiyaas boqonnaa isaa 23:29 irratti sagalee akkas jedhutu jira. Dhuguma sagaleen kiyya akka ibiddaa akka madooshaa dhagaa bubbutuchootii mootisii jedha Waaqi. Kiristaanota kan ta'an keessattuu warra haaraa reefuu gara Gooftaa Yesuus dhufan wanni ani isaan hubachiisuu barbaadu keessa isaanii humni hafuura Waaqaa guddaan akka jiru, humna kanas maqaa Yesuusitiin jedhanii gaafa afaan isaaniitii baasan sun humna cimaa akka of keessaa qabu akka beekan isaan hubachiisuu barbaada. Namni Kiristoositti amane tokko maqaa Yesuusitiin jedhee humna kamirrattuu dubbachuu hin danda'a. Hafuurota hamoota kamiyyuu bakka jiranutti isaan hidhuu hin danda'a. Maqaan Yesuusii maqaa maqoota hundumaan oliiti. Hundumtuu maqaa kanaaf jilbeenfata. Garuu immoo kiristaanotni baay'een kan hin beeknee fi seexanni garuu baay'ee kan itti fayyadamu mala tokko isinitti himuu barbaada. Kitaaba qulqulluu keenya keessatti namni kamiyyuu maqaa Yesuusiin jedhee amantii guutuudhaan gaafa Waaqa kadhate waan san hin argataa jedha. Isa kan wangeela Yohaannis boqonnaa isaa 14:14 irratti Gooftaan Yesuus waanuma isin maqaa kiyyaan kadhattan annan raawwadhaa jedhee barsiiseera waan ta'eef. Kiristaanni gaafa kadhatuu fi aangoosaa gaafa itti fayyadamu aangoosaa adda baafatee itti fayyadamuu qaba. Kiristaanotni tokko tokko waan gaara itti ta'e tokko na duraa buqqa'i na duraa ka'i jedhanii gaafa kadhatan gaarri isaan rakkise sun garamitti akka deemuu qabu hin tuqan. Gooftaan kan jedhe garuu gara kana buqqa'i gara bishaan galaanaatti gatam jedhaa jedhee barsiise. Mee amma haalota seexana baasuu haa ilaallu. Kiristaanonni tokko tokko seexana hidhanii namoota keessaa baasaniin duuba seexanni sun garamitti akka deemuu qabu hin tuqanu. Kun balaa qaba. Seexana nama keessaa baastanii gara itti deemu yoo hin himin naannuma santi hafa. Achiin duuba haala mijaawaa eegatee gara abbichuma yookaan haadhittuma keessaa ba'ee santi deebi'ee seena. Akkasumas kiristaanota dadhaboota ta'anii fi namoota Gooftaa hin qabnetti faa seena. Kanaafuu tajaajilli seexana baasuu kun of eeggannoo cimaa gaafata. Jalqaba hafuura hamaa seexanaa san hidhuu, humna dhabsiisuu, achiin akka bahu ajajuu fi gara itti deemu akeekuun barbaachisaadha. Yeroo tajaajiltootni Gooftaa ergamoota seexanaatiin maqaa Yesuus Gooftaatiin si hiineerra to'achuu hin dandeettu jedhanuun ergamoonni seexanaa mootummaa dukkanaa keessatti hidhamanii ajaja itti aanu eegatanuun dhaggitan. Garuu namichi tajaajilaan kadhatu sun achumarratti yoo dhaabachiise nama kadhatu saniif hin fayyadne. Seexana waliin hin murginaa, hin taphatinaa. Inni tapha yookaan murgoo hin beeku. Gooftaan kan isin erge akka isin namoota garbummaa seexanaa jalaa bilisa baastanii dukkana du'aa keessa jiran keessaa gara ifa bara baraatti akka isaan fiddanuufi. Kanaafuu yaammatama keessan hin dedhinaa, sirriitti irratti hojjedhaa. Ani itti dabalee isiniin jedha. Ergamoota seexanaa maqaa Yesuus Gooftaatiin yoo hitan hin hidhamu, yoo baay'ejettanuunis hin ba'u.
yoo garas deemi jettanuunis garuma isin itti akeektan sana deemu. Garuu immoo hubadhaa kun hundinuu kan ta'uu danda'u yoo isin cubburraa fagaattanii jireenya qulqullummaa qabu yoo jiraattanii fi akka fedha Waaqaatiif sagalee Waaqaatti yoo deddeebitan qofa. Yoo jireenya cubburraa fagaattanii qulqullummaan jiraattanii sagalee Waaqaa sirriitti hubattanii akka fedhaaf sagalee dubbii Waaqaatti jiraattanii aangoo isinitti kenname beektanii maqaa Yesuus Gooftaa itti waamtan waan isin jettan hundumaa isin dhaga'uuf ajajamuu malee filannoo biraa hin qaban. Wantanta tiraacha ati kadu ekaacha waraanni kateeticha waraanni kateeticha waraanni kateeticha waraanni kateeticha wantanta tiraacha ati kadu ekaacha. Sodaachisa gaarrike irroomisiisa arinyike infasha'u arraannike Yesuusi ati waaquma infadar kabacaakuma namisiillee badaade laayyuu dhaabe ifi haadhe rakkannu sitti dheella ati beeseesa kenna. Waraanni kateeticha waraanni kateeticha waraanni kateeticha waraanni kateeticha wantanta tiraacha ati kadu ekaacha waraanni kateeticha waraanni kateeticha waraanni kateeticha waraanni kateeticha wantanta tiraacha ati kadu ekaacha. Jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya seenaa dhugaa obbo Amaanu'eel Amoos isiniif dhiyeessine kanarraa waan guddaa akka barattan homaa shakkii hin qabnu. Sagantaa keenya guyyaadhaallee kanumaan fixanna. Kana booda maaltu ta'a laata? Kutaa kanatti aanee jiru sagantaa keenya dhufurratti qabannee isiniif dhiyaanna osoo addaan hin kutin namoota biraas affeeraatii waliin nu dhaggeeffadhaa isiniin jenna. Antii kan isin waliin ture Wandimmaa Gany Ubdeessaa Bidireeti. Sagantaa keenya kanarratti yaada qabdanuuf gaaffii kitaaba qulqulluu akkasumas kadhannaaf karaa lakkoofsa moobaayilii 09 13 71 0868 nuuf bilbilaa yookaan nuuf barreessaa. Sagantaa sagalee misraachuu kan yeroo hundumaa wixataaf kibxata halkan sa'aatii 1 daqiiqaa 45 haga sa'aatii 2tti meetir baandii 25 irratti nu dhaggeeffachuu keessan itti fufaa. Sagantoota biraas akkasuma guyyaa hundumaa dhaggeeffadhaa. Namoota biraas nuuf affeeraa nuuf kadhadhaan ergaa keenya yeroo hundumaatii baay'ee moos hin jaalannaa nuuf jiraadhaa. Horaa bulaa.